Akkam oltan kabajamtoota daawwattoota televizyiinii mo'aa oduu isaa kanaa isinitti himnaa dursaan gafoota oduu. Dhaabbileen barnootaa dhuunfaa galmeewwan 273 keessaa ulaagaa madaallii kan guute tokkollee hin argamne jedhani. Finfinneetti ragaan barnootaa hojjettoota mootummaa 90,000 olii sakatta'amuudhaaf jedhame. Donald Trump abbootii alangaa dhimma himannaa isaa qorataa turan hojii irraa ari'uun himamee jira kan jedhan hangafoota oduudha. Oduu waliin ani Efreem Malkaamuuti gara oduu bal'inaan qabanneetti dabarra. Dhaabbileen barnootaa dhuunfaa galmaa'an ulaagaa guutuu akka hin dandeenye himame. Dhaabbileen barnootaa dhuunfaa akkaataa ulaagaa madaallii haaraatiin galmaa'an 273 keessaa kan ulaagicha guute tokkollee akka hin jirre abbaan taayitaa barnootaaf leenjii Itoophiyaa beeksise. Abbaan taayitichaa ulaagaa haaraa baase irratti hundaa'uun dhaabbileen barnootaa dhuunfaa 273 galmaa'uu fi 84 immoo dhiyaachuu diduu isaaniitiin eeyyamni isaanii haqamuu ibsuun ni yaadatama. Dhaabbileen barnootaa dhuunfaa kunneenis damichi durfame waan irratti hin hojjetaminiif ulaagaa haaraa kaa'ame guutuun ulfaataa waan ta'eef deeggarsi mootummaa akka isaan barbaachisu kan himani. Abbaa taayitichaatti daayirektarri itti aanaan kenniinsa eeyyamaa fi to'annoo qulqullinaa Ubishee Taaddalaa akka himanitti dhaabbileen barnootaa kunniin ulaagaa waan hin guunneef daangaan yeroo guyyaa 45 kennamuufis dubbatanii jiru. Barattootas gara dhaabbilee barnootaa daangaa yeroo dabalataa kennameef keessatti ulaagaa guuttatanitti dabarsuun akka baratan gochuu dabalatee filannoowwan adda addaa kan fudhataman ta'uu abbaan taayitichaa beeksiseera. Yaa'iin idilee 8ffaa caffee Oromiyaa amajjii 30 bara 2017 eegalee ni taa'ama jedhame. Yaa'iin idilee 8ffaa waggaa 4ffaa bara hojii caffee 6ffaa amajjii 30 bara 2017 eegalee akka taa'amu caffeen Oromiyaa beeksiseetu jira. Yaa'iin galma caffeetti taa'amu kun raawwii hojii kan qoratuu fi kallattiiwwan hojii naannichaa kan itti kennamu ta'uun ibsamu odeeffannoon caffee Oromiyaa irraa argame ni mul'isa. Finfinneetti ragaan barnootaa kan hojjettoota mootummaa 90,000 olii sakatta'amuuf jedhame. Biiroon Paabliik Sarvizii fi Misooma Qabeenya Namaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee ragaa barnoota hojjettoota waajjiraalee mootummaa 90,000 qulqulleeffachuuf qophaa'uu ifoomseetu jira. Biirichatti itti gaafatamaan damee hooggansa qabeenya namaa obbo Malaakuu Taammiruu akka ibsanitti ragaan barnoota hojjettoota 90,000 olii qulqulleessuun ragaa sobaa adda baasuuf karoorfachuus himaniiru. Hojii kanas yeroo gabaabaa keessatti akka eegalu obbo Malaakuun eeruun biirichatti daayirektarri hordoffii deeggarsa humna namaa fi oodiitii obbo Malaakuu Tamasgeen gama isaaniin gochaan kun kenniinsa tajaajila magaalattii fooyyessuu keessatti himuu isaanii koomishiniin farra malaammaltummaa ibseetu jira. Qabeenya lafaa magaalaa Shaggar karaa seeraan bulchuuf kan dandeessu hojiin adda baasuu fi galmeessuu hojjetamee jira jedhame. Hewaanshumaa dabalata qabdi. Qabeenya lafaa magaalaa Shaggar karaa seeraan bulchuu misoomaa fi galma yaadameef oolchuuf kan dandeessisu hojiin adda baasuu fi galmeessuu hojjetamuu bulchiinsi magaalichaa beeksise. Magaalichatti tajaajiloota kennaman ammayyeessuu fi dijitaala gochuuf hojjetamaa jiraachuun ibsamee jira. Itti aanaan itti gaafatamaa waajjira kantiibaa magaalaa Shaggar obbo Mokonnin Ambee tajaajila oduu Itoophiyaatti akka himanitti qabeenya lafa magaalaa Shaggar karaa seeraan hoogganuu fi tajaajilarra oolchuuf hojjetamaa jira. Hojii kanaafis tajaajila kennamu ammayyeessuu fi dijitaala taasisuu irraa eegalee hojiiwwan hedduun hojjetamaa jiraachuu eeraniiru. Kanaanis magaalicha magaalaa jireenyaa fi investimentiif mijatu taasisuuf hojjetamaa jiraachuu ibsanii jiru. Magaalichatti hojii kaameraa nageenyaa dhaabuu dhaabbilee guyyaa guyyaan kenniinsa tajaajila hawaasaa itti heddummatu adda baasuun tajaajila giddugalaa tokko babal'isuu fi cimsuun hojjetamaa jiraachuus eeranii jiru. Qabeenya lafa magaalichaa seeraan bulchuu fi dhimma barbaadamuuf qofa akka oolu hojiin dandeessisuu hojjetamaa jiraachuus beeksisanii jiru. Kanaafis hojiin adda baasuu fi galmeessuu raawwatamuu eeran.
Lafa magaalaa Shaggar qabu hektaara 160 keessaa hektaara 147 adda baasuun hojiin galmeessuu raawwatamuu beeksisanii adeemsi hojiin kun biyya keenyatti kan jalqabaati jedhan. Keessattuu qabeenya lafaa kutaalee magaalaa keessa jiru tajaajila kamiif akka oolan adda baafameera jedhanii jiru. Coca-Colaan nageenya oomisha isaatiin walqabatee dhugaatii isaa gabaarraa deebisuuf jedhame Meeroon Lammii dabalata qabdi. Dhugaatiin Coca-Colaa sababa keemikaala kilooreet jedhamu baay'inaan of keessaa qabuuf biyyoota Awurooppaa muraasa keessatti gara dhaabbatichaatti deebifamuu fi dhaabbatichi ibsa baaseen oomisha isaa walitti qabuuf kan gaafate biyyoota akka Beeljeem, Laaksberg fi Niizerlaand irratti akka xiyyeeffate beeksise. Oomishni dhaabbatichaa shan Biriiteenitti ergamee gurguramee jira. Oomishni Kookaa, Faantaa, Ispiraayitii, Tirooppikoo fi Minismeed sababa kanaan miidhameera jedha dhaabbanni Coca-Colaa damee Beeljeem. Kilooreetiin wayitaa keemikaalli farra jarmii kilooriinii of keessaa qaban bishaan qulqulleessuu fi soorata tursiisuuf oola. Xiinxaltoonni walabaa akka jedhanitti miidhaan kilooreetii ammoota oomisha Kookaatti gargaaramanirra gahuu malu xiqqaadha jechuun dubbi himaan dhaabbatichaa himanii. Coca-Colaan Biriteen keessatti komii fayyadamtoota irraa dhiyaatu tokkollee akka hin argine akkasumas dhimma kana aangaa'ota biyyattiitti himuu fi qondaaltota waliin qindoominaan hojjechuu itti fufnaa jedhe. Dhaabbatichitti dabaluudhaan dhimmi kun qaruuraa biyya alaatti galfamu baay'ee xiqqaa Appilitaayiser Coca-Colaa Original Taste, Coca-Colaa Zero Sugar, Diet Coke fi Sprite Zero miidhuu ibsee jira. Ejensiin istaandardii nyaatarraa Aanii Giraavet namni jedhamtu dhimmicha qoratamaa jiraachuu dubbatte. Soorata nageenyummaansaa yaaddoo uumu kamiyyuu yoo adda baasne akka faayidaaf hin oolle mirkaneessuun fi fayyadamtoota akeekkachiisna jechuunis dubbatte. Kilooreetii fi baay'inaan saaxilamuu rakkoo taayiroidii dabalatee rakkoolee fayyaa fiduu danda'a keessumaa daa'imman reefuu dhalatan irratti. Dhaabbanni tajaajila fayyaa UK NHS fi ogeessi dhimma soorataa Kaaroon Giraazet akka himanitti keemikaalota dhugaatii lallaafaa oomisha riciitii fi farra jarmii oomishuuf gargaaran keessatti argaman ni bulleessuun nu barbaachisa gaaffii jedhu dhiyeessuu barbaannaa jedhani. Kilooreetii yoo baay'inaan fudhatame ol lama guuruu garaa kaasaa garaachaa fi dandeettii dhiigni oksiijinii xuuxuu daangessuu akka malu aadde Giraazet qorannoo dhiyeenya kana keemikaala kanarratti gaggeeffame wabeeffachuudhaan himanii jiru. Kilooreetii olaanaa kan argame bakka oomisha dhaabbatichaa Beeljeem magaalaa Geent keessatti argamutti qorannoo gaggeeffameen ta'uu dubbi himaan dhaabbatichaa maqaansaa hin ibsamne dhaabbata oduu Ajaansi Firaans Pireesitti himanii jiru. Afrikaatti humna elektirikaa maddisiisuudhaaf kan oolu doolaarri biliyoona 35 ramadamuuf jedhame. Baankiin Addunyaa, Baankiin Misooma Afrikaa fi dhaabbileen biroo Afrikaatti humna elektirikaa babal'isuuf kan oolu doolaara biliyoona 35 ramaduuf waadaa galuun isaanii kan gabaafame. Hooggantootni biyyoota Afrikaaf dhaabbilee idil addunyaa dhimma kana ilaalchisee Taanzaaniyaa Daar es Salaamitti mari'achuun ibsameera. Humna elektirikaa hojiilee kunuunsa fayyaa fi biroof argachuun rakkisaa ta'uu pirezidaantiin Baankii Addunyaa Ajaay Baangaan kan isaan ibsani. Yaa'iin hooggantootaa kun waggoottan 6 keessatti qofa lammiilee Afrikaa miliyoona 600 keessaa walakkaan isaanii tajaajila elektirikaa akka argataniif waadaa galuu isaanii New York Timesitu gabaase. Israa'el namoota Hamaas butee ni gadhiifamuu jedhamanii eegaman 26 keessaa 8 du'uu isaanii beeksifte. Dubbiimaan mootummaa Israa'el Deevid Meenser Israa'el maqaa namoota Hamaas gadhiisuuf jedhu nuuf kenneera yoo jedhan haala namoonni ukkaamsaman irra jiranis hubachuun namoonni 8 Hamaas harkatti du'aniiruudha kan jedhe. Odeeffannoo Hamaas qoode kanaan ragaa tikni biyyattii qabu waliin kan wal simu akka ta'e himama. Garuu ammoo maqaa isaanii eenyu akka ta'an kan hin eerre yoo ta'u maatii fi firoonni isaanii haala kanas dhaga'aniiruudha kan jedhani. Lammiileen Filisxeem 290 hiikuun dubartootni 7 ammoo gadhiifamuu Israa'el beeksifteetu jirti. Doonaald Tiraamp abbootii alangaa dhimma himannaa isaa qorataa turan hojiirraa ari'e. Liyaa Taaddasee dabalata qabdi.
Pireezidaanti Tiraamp abbootii alangaa qorannoo yakkaa lama isaan irratti geggeessaa turan hojiirraa geggeessan. Abbaan alangaa waliigalaa US yeroodhaaf muudaman James McHenry erga qorannoo gahaa geggeessanii jarri kun dhimmoota pireezidaantichi irratti hojjechuu barbaadu hojiitti hiikuuf amanamoo miti jechuun akka ari'aman murteessee jira. Abbootiin seeraa kunneen yeroo Tiraamp himatame qorannoo irratti geggeessuuf qooda olaanaa qabaachaa turan. Bu'aa filannoo bara 2020 garagalchuuf yaaluu fi sanadoota iccitii haalatti qaba ture irratti himannaan yakkaa irratti banamee ture. Wiixata kaleessaa murteen kun kan darbe yoo ta'u, tarkaanfichis hatattamaan hojiirra oolas jedhamee jira. Gorsa abukaatoo waliigalaa US kan ture James Smith garee qorannoo kanaa Tiraamp irratti hundeessee ture. Garuu erga Tiraamp filannoo mo'ateen booda qorannichi dhaabbatee jira. Pireezidaantiin aangoorra jiru irratti qorannoon akkanaa hin geggeeffamu. Tiraamp akkuma aangoo qabadheen sekeendii 2 keessatti si ari'a jedheenii kan ture yoo ta'u, inni garuu Tiraamp osoo sirna kakuu hin raawwatin hojii gadhiisuu isaa ibsatee jira. Al-Hilal waliigaltee Neymar Juuneriin addaan kutuun himame. Kilabni Saudi Arabiyaa Al-Hilal waliigaltee kontiraataa taphataa cimaa Biraazil Neymar Juuner waliin qabu addaan kutuu beeksiseetu jira. Neymar Juuner gatii olaanaan gara liigii Pro Saudi Arabiyaatti jijjiiramus waggaa 2 keessatti Al-Hilaliif taphoota 7 taphachuun galchii tokko qofa lakkoofseedha kan jedhame. Yuuroo miliyoona 94 gara kilabichaatti kan jijjiirame. Neymar miidhaa cimaa jilbasaa mudateen bara dorgommichaa dabalatee taphoota waancaa Kooppaa Ameerikaan ala ta'uunis ibsameetu jira. Baasiin itti ba'eef tajaajilli kenne wal madaaluu dhabuu isaan kilabicha waliigaltee kontiraataa Neymar Juuner adda kutuu beeksiseetu jira. Neymar Al-Hilal waliin adda ba'u hordofee gara kilaba ijoollummaa isaa Saantoositti deebi'uu akka danda'u ragaaleen kan mul'isan ta'uu Al-Arabiyaan gabaaseetu jira. Oduu isaa kanaaf qabanne goolabuu keenyaan dura hangafoota isaanii irra deebi'uutiin isin yaadachiisa. Dhaabbileen barnootaa dhuunfaa galmaan 273 keessaa ulaagaa madaallii kan guutee tokkollee akka hin argamne himame. Finfinneetti ragaan barnootaa kan hojjettoota mootummaa 90,000 olii sakatta'amuuf jedhame. Doonaald Tiraamp abbootii alangaa dhimma himannaa isaa qorataa turan hojiirraa ari'uun himame kan jedhan hangafoota oduu turanii oduu waliinaan Efreem Malkaamuutiin ture. Qophiileen televizyiinii mo'aafan biroon itti fufuu turtii gaarii.